Ashama harka fuune mata duree jireenya jiraachuu barbaanne tokko akkamitti mirkaneessuu dandeenya ofii keenyaaf jechaadha. Mata duree kan qabadhee dhufe irratti haasofnu laayikii, sheerii fi koomentii gochuu, sabiskiraayib gochuun hin raaffatina. Baay'een keenya breaking news kaniif oduu cabsaa yoo ta'e sa'a tokko keessatti namoonni baay'een gara 100 ol ta'e waa'ee oduu cabsaa fakkeenyaaf waa'ee lolaa waraana oduu ta'e namoonni baay'een sirriitti dhaggeeffatu. Kan nama ajaa'ibu. Dhimma namootaa osoo ta'e baay'ee dhaggeeffatu. Garuu ofitti deebi'anii too'ee of jijjiiruudhaaf ofirratti hojjechuudhaaf maal hojjechuu akka dandeessu, jireenya akkamii jiraachuu akka qabdu, jireenya akkamii akka feetu of sakatta'uudhaaf yeroo hin qabdu. Baay'een keenya yeroo hin qabnu. Garuu oduu namoota biraa osoo ta'e yeroo baay'ee qabna. Kanaafuu sabiskiraayib gochuun batanii tuqu baay'ee salphaadha. Sheer gochuun baay'ee salphaadha. Laayik koomentii gochuun baay'ee salphaadha. Kanaaf namoota biroo biras akka ga'u laayikii fi sheerii sabiskiraayib gochuu keessaa hin raaffatina. Viidiyoon biraatis akka isin bira ga'uudhaaf jechaadha. Kanaafidha namoonni baay'een waan isaan hin guddifne, waan isaan hin jijjiirre irrattidha yeroo isaanii fixan waan ta'eef gara mata duree kiyyaattan jedha. Jireenya barbaaddan, jireenya jiraachuu barbaaddan akkamitti mirkaneessuu dandeessu? Waan tokko isiniif himu. Yeroo hunda jechaadha kan isin dubbattan, kan isin yaaddan, kan isin dubbattan sammuu keessan keessatti akka kompiitaraatti seevii ta'a. Kanaafuu yeroo hunda guyyaa guutuu maal dubbattu, maal ofitti haasoftu, maal yaaddu? Gaaffiin kanadha. Rakkoo guddaan namoota baay'ee jira addunyaa akka addunyaatti jecha wanta isaaniif hin kaffalamnedha anasaatii oolan. Breaking news dhaggeeffattee yookaan waa'ee waraanaa, waa'ee lolaa, waan adda addaa namoota hamachuu kana yoo haasa'uun siif hin kaffalamu bar. Garuu ofitti deebitee jireenya jiraachuu barbaaddu irratti xiyyeeffattee osoo hojjette, osoo yaaddetoo hojjette eessa geessa? Jireenya barbaadde san, abjuu barbaadde san galmaan ga'uu ni dandeessa. Innis akkamitti taasisan? Yeroo baay'ee wanta haasofnu vookaabilarii yookaan jechoota nu keessaa ba'an baay'ee irratti xiyyeeffachuu qabna. Jechoota akkamii ta'e? Jechoota sin diigan immoo jechoota sin ijaaranidhaan sin haasoftan. Maaliif amma fakkeenyaaf ani haasa'atan jira miti? Ani haasa'atan jira garuu jalqabaa akka afaan koo keessaa ba'ee kan dhaga'u anan. This is Wi-Fi. Wi-Fi nas jira jechaadha. Gurri Wi-Fi dha. Namoota bira osoo hin ga'in kan dhaga'u sinidha. Kan dafee amanu sinidha. Kanaaf yeroo hunda wanta dubbattan tokko jechoota itti fayyadamtan tokko filachuun barbaachisaadha. Jechoota filachuu qabdu. Jechoota sin ajjeesan, jechoota sin diigan, jechoota sin dadhabsiisan, jechoota sin nuffisiisan, jechoota akkanaatti irraa fagaadhaa hin dubbatina. Maaliif qaamni subconscious mindiin keenya dhugaaf soba addaa baasee hin beeku. Sammuun dhokataa jechaadha subconscious mindiin. Viidiyoo koo kana dura hojjedheen ture isa ilaaluu dandeechu. Conscious and subconscious mind. Sammuu dammaqaa fi sammuu dhokataa jechuudha. Subconscious mindiin keenya dhugaaf soba addaan baasee hin beeku. Wannuma sin haasoftan san aman. Seevii godhan. Jireenyuma san jiraattu namni waanuma nyaate fakkaata waan jedhamuufi. Mammaaksi Oromoo namni waanuma nyaate fakkaata. Waanuma dubbatte fakkaata. Kanaaf jechoota dubbattu filadhu. Fakkeenyaaf ani jaalala, ani fayyaalessa, ani baay'ee bareedadha, ani nagaan qaba, ani fayyaalessa, ani gammadaadha, ani nama ofitti amanuudha, ani ofitti amanaadha jechuudha. Ani milkaa'een jira, ani sooressa, ani cimaadha, ani yeroo hunda kan dubbadhu positive yookaan jechoota
gaggaarii ta'an jechoota na ijaaruu danda'an jechoota mootiveetii na gochuu danda'an kanan dubbadha waan ta'eef yeroo hunda gammachuudhaan guutamee san jira jiruuf jireenyi koo milkaa'ee jira kan jettan yoo ta'e really jireenyi isin jiraattan isuma kanadha. Namni waanuma facaasee hammata. Guys, waanuma dubbattu hammata. Namni qamadii facaasee garbuun hammatu. Kanaaf waanuma dubbattan sanadhaan argattan. Macaafni isin jedhama karaa amantiitiinis wanti ati kadhatte akka argattetti amanu siif ta'a jedha. Wanta amante wanta gaafate tokko waaqa rabbii kee naaf kenni jettee tooyi wanta kadhatte tokko akka argattetti amanii isiniif ta'a. Hin dubbifna malee keessi keenya sirriitti hin xiinxalle. Sirriidha. Namni waanuma dubbate argata. Waanuma yaadu argata. Ni yaaddaa in amantaa sammuu hojii hojjettaa jira. Gara hojiititti deebita. Hojiidhaan wanta agarsiistu summaa'edha. Dura wanta ati amantedha waan ta'eef. Jalqaba duraa amantiis keessa jirudha. Amantiin kee dadhabaa yoo ta'e hojiin ati hojjettus dadhabaadha. Firiin ati argattus xinnoodha. Fakkeenyaaf nam tokko qarshii mindaa ji'aan argatu waggaa jechuudha dhiifama. Mindaa waggaatti argatu tokko ji'atti argachuun qaba jedhee yoo amane wanti inni arganneef hin jiru. Kun maal jechaadha? Amanee jira jechaadha. Wanta amane saniif hojii cimseet hojjeta. Dur sa'aatii 5 sa'aatii 6 hojjeta ta'a. Amma sa'aatii 8 sa'aatii 10 hojjechuu eegala. Maaliif? Amaneera. Waggaatti kan argatu mindaa waggaatti argatu ji'atti argachuun qaba jedhee kutannoodhaan aarsaa kan falamuu qabu mara kan faluudhaan nuffii tokko malee hojjechaati jira. Kanaaf ni amanaa egaa amaneen booda hojii sirriitti hojjetaa hojii hojjete san immoo firii gaarii argataa jira. Firii gaarii argataa jira. Firii saniin arga. Wanti ati amantu dadhabaa yoo ta'e hojiin ati hojjettus baay'ee dadhabaadha. Hojii sa'a 3tti fixuu dandeessu sa'aatii 8 sitti fudhata. Kanaaf keessi keenya enerjeetikii ta'uu qaba. Enerjii keenya at the peak point ol kaasuu qabna jechaadha. Yes, I can make it. Nan danda'a, nan hojjedha. Ani nagayaa, ani fayyaalessa, ani ajaa'iba. Ani ajaa'iba. Abjuu guddaan qaba. Abjuu koos argeera. Abjuun koos ni danda'ama. Jettee tooyi enerjiidhaan kutannoodhaan kaate taanan wanti ati galmaan hin geenye tokko hin jiru. Nuti maal haasofnaa rakkoon keenya inni guddaan oduu namaa dhaggeeffanna. Wanta sin ijaara. Waa tokko sin ijaara. Oduu namaa dhaggeeffachuun, breaking news dhaggeeffachuun, nama komachuun, namatti quba qabuun, waakkachuun bu'aan qabu. Guys, waa tokko gara keessatti ofitti deebitanii too yaaduu waggaa eegaltan nageenya argattu dhugaa sanin jedha. Gara keessa ofitti deebitanii too of sakatta'uu yoo eegaltan eenyuwaan who am I gaafa jechuu eegaltan ragaa jettu ni tasgabbooftu. Waan jiru san galmaan ga'uudhaafis yeroo hunda irra deddeebitanii too yaadduu isaan booda ni amantu. Kanaaf jechoota itti fayyadamtan filadhaa. Maal dubbattu? Waan baay'ee wanta sin diigu moo wanta sin ijaaruudha? Rakkoon keenya kanadha. Rakkoon namoota baay'ee ofiidhaa osoo hin jijjiiramin haadha manaa isaa jijjiiruudhaaf kaata. Isheen osoo hin jijjiiramin abbaa manaa ishee jijjiiruudhaaf boossi. No. Never in the history wanta kanaan jiru jalqaba duraati jijjiiram namoonni baay'een fooloo si godhu. Namoonni haati manaa keessas duukaa kee buuti gaafa ati jijjiiramtu. Abbaan manaa keessas duuka kee bu'a. Maatiin kee duuka kee bu'a. Kanaaf jalqaba duraa ati jijjiiram. Ani jijjiiramuun qaba. Namoonni biraa akka jijjiiramaniif
ani jijjiiramuu qaba. Ani jijjiiramne taanaan no change at all. Kanaaf yeroo hunda ganama kaatanii tooyi maal dubbattu? Maal kadhattu? Waaqa uumaa keessan maal jettanii kadhattu? Rakkadhee jira, rakkoo keessaa na baasii maal wanta nama dadhabsiisu haasoftu yoo ta'e yoomiyyuu galmaan ga'uu hin dandeessu. Yoomiyyuu siif hin ta'u. Namni rakkoo faarsu rakkoo dabalamaa fi oolu. Maali waan facaaftee ammatti jechaa jira miti? Yoo waan gaarii yaaddu ta'e waan si cimsu, waan si jijjiiru, waan maatii kee jijjiiruu danda'u, waan biyya jijjiiruu danda'u yoo kan yaaddu taate, yoo kan hojjettu taate yoomiyyuu ni argatta. Yoomiyyuu ni argatta. Ni geessa, ni turuu danda'a, ni turaa, si dadhabsiisaa, aarsaa si kaffalchiisaa, wareegama baay'ee si kaffalchiisuu danda'a. Gufuu baay'eetu jira. I know that. Garuu itti amanuu haga dhumaatitti itti amanuu barbaachisaadha. Ani itti amante san immoo galmaan ni geessu. Homaa rakkoo tokko malee jira. Rakkoo baay'ee haa jiraatu garuu abdii kutachuu dhiisuu ganama kaatee tooyi maal haasofta? Isadha wanta guddaa nama mata dureen koo inni har'aa wanti ati haasoftu ganama jiruuf jireenya kee kan diigu moo kan ijaaruudha? Kan si tasgabbeessu, kan si jajjabeessudha moo kan si dadhabsiisu? Namoonni baay'een ganama hirriibaa kaanii tooyi nyakkisu. Maaliif seetan? Galgala sa'aatiidhaan hin rafu. TV irra taa'ee Feesbuukii ilaalaa, Tiiktaakii ilaalaa. Waan baay'ee wanta sammuusaa waan baay'eedhaan guutamee jira. Subconscious mind isaa guutameera baqa. Abjuu kee adda baastee hin bartu jecha hin beektu. Kanaafuu ganama dhugaa hirriibaa kaate hirriiba keetti sin quuftu galgala taa'atii teessatoo ilaalatii turte sun sammuu kee halkan guutuu jeeqaa bula waan ta'eef ganama dhugaa hojjette eenyu kan nyakamta. Nama dubbiftu, namaan nagaan qabdu nama waliin yoo namni si gaafate in mufattaa, in loltaa, in horiitaa. Keessi kee dadhabbinaan guutamee jira, stresiidhaan guutamee jira, cinqiidhaan guutamee jira. Hin baay'isin sooshaal miidiyaa hin baay'isin homaa siin godhu, homaa siin jijjiiru. Dura jijjiiramni sirraa eegala, jalqaba duraa jijjiirama. Wanta kitaaba dubbisuu qabdu dubbisi. Wanta si jijjiiruu danda'u. Namoota si jajjabeessuu danda'a waliin ooli. Namoota waa'ee oduu daandiirraa guuree toositti sammuu kee keessatti daampii godhu wajjin hin oolin. Namoota kanarraa fagaadhu. Homaa siin godhan. Ganamaan ka'eetoo ani ajaa'iba of hin jedhe. Ani fayyaalessa of hin jedhe. Ani nagayaa. Ani gammadaadhaa. Ani gammachuun guutameen jira. Ani ofitti amanaadhaa. Ani nama kaayyoo qabuudha. Ani milkaa'een jira. Ani sooressaa. Ani cimaadha of hin jedhe. Ni taata. Ni taata. Enerjiin kee kana haala saniidha jiruuf jireenya kee kan jijjiiramuu danda'u. Waan maataa haasoftudha. Wanta ati taatu. Kanaaf ganama hirriibaa kaatanii too'ee wanta dubbachuu qabdan tokko filadhaa. Rabbii keessa fuuldura dhaabbattanii tokko kadhattan maal jettu? Hojjettanii too'ii hojii deemuudhaaf mana waajjira san deemuu manna natti hafu wayya dadhabeeraani. An jettu yoo ta'e waajjira akkas waa tokkoon hojjettu dadhabeetuma oolta. Jireenyi qabsoodha. Irratti qabsaa'i. Irratti qabsaa'i ni injifatta. Yeroodha. Yeroodha malee ni injifatta. Kanaaf wanta dubbattan tokko filadhaa. Guys, wanta dubbattan filadhaa. Isuma waan dubbattan san amantu waan ta'eef. Baay'ee sin galateeffadhaa. Share, subscribe fi comment gochuu hin irraanfatina. Namoonni baay'een viidiyoo baay'ee gallakkisee jira. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Namni subscribe batanii subscribe tuquu nama tulfaata. Like gochuu nama tulfaata. Namoota biraatiif share gochuu nama tulfaata. Yoo milkaa'uu barbaadde namoonni biraas akka milkaa'an gargaaree jedha.
seerra akkasii yoo appreciate goote namoota biraa appreciate goote yoo ajaa'ibsiifatte jireenya keessa akkasuma ajaa'ibsiifamaa jira. Namoota biraa waggaa gargaarte atis gargaarsa ni argatta. Wanti positive thinking kana affirmation wanti ati affirmii gootu ofii tokko namoota gargaaruu namoota waliin hojjechuu yaadan dhiphatanirraa wanni rakkoo keessaa baasuu. Kanaaf atis ni milkooftaa jechaadha. Nama san gargaaraa jirtaa karaa biraatiin ofii dhagaa milkaatii jirta. Batanii subscribe tuquun baay'ee ulfaatu. Even kan nama gaddisiisu afaan Amaariffaatiin ugaan galakkisu YouTube irratti namoota baay'ee dhaggeeffate namoota baay'ee laayikii godha. Oromoffaan garuu namoota xiqqoo maatii xiqqoon qaba afaan Amaariffaatiin. Baay'ee nama gaddisiisa. Jijjiiramuudhaaf qophii miti jechaadha. Dhugaa addunyaan sadarkaa addunyaa irra jirturraa fagaacheetii jirra. Please guys gara ofiitti deemnee to'ii wanta hojjechuu qabnaa hojjennu jireenya keenyaa jijjiiru jiruuf jireenya keenya jijjiirree kan maatii keenyaa jijjiiru biyya keenyaa jijjiiru addunyaa jijjiiru sammuu addunyaa jijjiiru qabna bara dandeettii addunyaa jijjiiru qabna. Kanaaf please subscribe gochuun baay'ee wanta ulfaatu natti fakkaatu isin komachuu kiyyaaf dhiifama guddaa galatoomaa guyyaa gaarii baay'ee isin jaalladha. Thank you so much.